aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hundaa dhageeffata, uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu, diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume, seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, kan lafa keessa jiraatu dabalate, seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantuu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Nama miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraan deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. waliigalteen mootummaan naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti mallatteeffame nageenya waaraa biyyaa fi lammiileef murteessaa ta'u Yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa fi hayyuun barnoota seenaa Muhammad Rauf Ahmad turtii addatti OBN waliin godhanii himanii jiru. Lijaalama Barraa dabalata qaba. waliigaltee nageenyaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Sanyii Nagaasaa mallatteessan kutannoo nageenyaaf qabanu ifatti kan mul'isedha. OBNs dhimma nageenyaa ilaalchisuun Yuunivarsiitii Haramayaatti itti gaafatamaa muummee seenaa kan ta'an obbo Muhammad Rauf Ahmad waliin turtii taasiseera. Obbo Muhammad Rauf Ahmad nageenya jechuun jedhu olaantummaan seeraa kabajamee eenyulleen taanaan rakkoo takkaan alatti nagaan bobba'ee gaafa nagaan galu nageenyaatu jira jennee tilmaamuu dandeenya jechuudha. Faayidaa nageenyaas eeru. Nageenyi jiraannaan immoo dinagdee guddinaatu jira, biyya takka keessa dagaaginaatu jira, jijjiiramaatu jira, demokrasiitu jira jechuu nama agarsiisa. Yoo nageenyi jiraanne immoo mootummaanis olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhata. Qaamonni biraas mootummaa nagaa dhorkuudhaaf uummata nagaa dhorkuuf hojjeta. Kana jidduutti immoo guddinni biyya takkaan hin laamsha'a jechuudha. Uummanni ni rakkataa jechuudha. Dhaloonni ni rakkataa jechuudha. Duudhaaleen sirna dimokiraasii ni badanii jechuudha. Waliigaltee nageenyaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Sanyii Nagaasaa gidduutti taasifame bu'uura nageenyaa fi guddina Oromiyaa fi Itoophiyaas akka ta'e himan. Uummanni hawaasni rakkannee jirra, nageenya dhabne nu birmaddaa, isinis warri bosona jirtan nu galaa, isinis warri teessoo harkaa qabdan nagayaan rakkoon kunaanurraa furamu jaanii uummannis himannoo dhiyeessaa jira. Hooggansi adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo hoogganu Jaal Sanyiin mootummaa wajjin pirezidaantii Shimallis Faadhaa wajjin hooggansa yeroo ammaan tanaa Oromiyaa harkaa qabuun hooggansa yeroo ammaan tanaa biyya harkaa qabuun akkasitti qindaa'anii hojjetanii jarri kun nagayaan galuun hundaa olitti Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf bu'uura nageenyaa guddinaati misoomaati jechuudha. Abdii uummanni waliigaltee nageenyaa kanarraa qabus dubbatu. Gaafa humni kun gara nagayaatiin mootummaa wajjin walii galu boqonnaa furannaa gara misoomaa deebina, oomisha keenya deebina jeeti uummanni yaadaa jechuudha. Abdiinsa abdii guddaadha. Kana caalaa immoo warreen hafanis waamicha mootummaa naannoo Oromiyaa, waamicha mootummaa Itoophiyaa, waamicha abbootii gadaa, haadholii siiqqee, dargaggoota qeerroo dhagaanii otoo mootummaa waliin haasa'anii nageenyi waaraan lafa qabate mariin biyyoolessaa amma jechaa jirru kun osoo dhugaa gamaaf gamanatti fiinxanuu tuqee abdiin uummataa baay'ee guddaa jechuumaaf. Yeroo ammaa uummata Oromoof nageenyaa fi misoomatu barbaachisas jedhu. Arraas taanaan boru uummata Oromoof waan barbaachisu waa lama. Tokko nageenya barbaachisa. Inni lammaffaan misooma barbaachisa uummata Oromootiif yeroo ammaan tanaa. Waggootan dabran waggaa baay'ee uummanni Oromoo dhiibamaa ture. Siyaasa keessaa dhiibamaa ture, dinagdee keessaa dhiibamaa ture. Arrammoo carraa argannee jirra. Carraa arganne kanammoo borus tulluun guddichi fuula keenya dura dhaabbatu hiyyummaadhaa jechuudha. Gabrummaan guddaan hiyyummaadha. Hiyyummaa cabsuudhaaf uummanni Oromoo nageenya mirkaneeffatee gara misoomatti fiiguun barbaachisaadha. Waliigalticha hojiirra oolee kaayyoon karoorfameef galma akka ga'u hunduus tumsuun akka irra jiraatu dhaaman.
Itoophiyaan gamtaa Afrikaa hundeessu irraa kaaftee dhimma tokkummaa fi imaammata yookaan dippiloomaasii ardii Afrikaa jabeessu keessatti gahee guddaa baattee jirti jedhan deetaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Burtukaan Ayyaanoo. Baayiluu Geetaachoo dabalata qaba. Itoophiyaan dhimmoota dippiloomaasiif quunnamtii idil addunyaa keessatti hojiin isheen hojjechaa jirtu akka milkaa'uu fi bakka teessuma gamtaa Afrikaa ta'uu ishee milkaa'inoota guddina biyyattiitiif qooda olaanaa kan qabu ta'uu deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Burtukaan Ayyaanoo kan dubbatan. Egaa waltajjii kana keessummeessuurra bu'aa baay'eetu argama. Biyyi keenya yeroo ammaatti sadarkaa idil addunyaatti beekamtii fi dhageettii argachaa deemaa waan jirtuu fi dhimma dippiloomaasii keenya faayidaa biyya keenya kabachiisuudhaafis argamsiisuudhaafis konferensiin kun gahee guddaa qaba. Bakka teessoo embaasiiwwan 119 olii fi dhaabbilee idil addunyaa garaagaraa kan taate Finfinneen yeroodhaa gara yerootti hawwattummaan ishee dabalaa dhufuu isaatiin biyyattiin giddugala turizimii konferensii ta'aa kan jirtu ta'us Ambaasaadder Burtukaan dubbataniiru. Magaalaan guddachuun konferensii turizimiidhaaf bu'aa guddaa qaba. Amma yeroo darbe waggama kana amma waggaa walakkaa gahaa jirra. Waltajjilee addunyaa gurguddaa 20 oltu gurguddaa bebbeekamoo biyya biraatti gaggeeffamuu kan danda'an garuu Finfinneen filatamtee kan itti gaggeeffamuu danda'e kun qophii fi ijaarmaalee gurguddaa Finfinnee keessatti ijaaramanii qophii ta'an karaa gama tokkoon kan hawwanne asitti finne kan taasisan waan ta'aniif gama konferensii turizimiitiin qophiin keenyas humni keenyas dandeettiin keenyas tasgabbiin keenyas bu'aa guddaa qaba. Xannoo fi milkaa'inni waltajjiiwwan gaggeessitoota olaanoo biyyoota Afrikaa hundarraa dhufanii fi kaan milkaa'inaan keessummeessuu danda'uun ishees addunyaa dippiloomaasii keessatti sagaleef humna guddaa akka qabaattu kan gargaare ta'us eeraniiru. Itoophiyaan fakkeenyaaf sadarkaa addunyaatti bakka barbaaddetti dorgomtee mo'achuudhaaf ergaa guddaa qaba jechuudha qophiin amma sadarkaan amma nuti irra jirru. Kanaaf gama hundaan dhageettii argachuudhaafis dorgomtee mo'achuudhaafis gama nageenyatiin gama guddinaatiin misooma magaalattiitiin dhiyeessinuutiin kun hundi walitti hidhamee biyya keenya kan ol kaasu. Biiroon Qonnaa Oromiyaa Funca Sonaa Qamadii haala qilleensa dandamatu bakka qooda fudhattoota Oromiyaa fi federaala irraa argamanitti ifoomse. Piroojeektiin kun oomishaa fi oomishtummaa qamadii dabaluun jiruuf jireenya qonnaan bulaa kan fooyyessu ta'uu hoogganaa taanaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa Abbo Bariisoo Fayyisaa himani. Piroojeektichi godinaalee Oromiyaa 8 akkasuma aanalee 38 keessatti hojiirra kan oolu ta'uun ibsamee jira. Roobiyaa Barraa. Biiroon Qonnaa Oromiyaa piroojeektii Funca Sonaa Qamadii haala qilleensaa dandamatu bakka qooda fudhattoonni federaalaaf naannoo Oromiyaa argamanitti ifoomseera. Piroojeektiin kun waggoota 5f godinaalee Oromiyaa 8 aanaalee 38 keessatti hojiirra kan ooluu fi abbootii warraa 200,000 fi 50,000 fayyadamaa kan taasisu ta'us ibsameera. Haala qonnaa caalatti ammayyeessuun oomisha qamadii kan fooyyessuu fi jijjiirama qilleensaa kan dandamatu ta'uu hoogganaa taanaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa Obbo Bariisoo Fayyisaa himaniiru. Akka naannoo Oromiyaatti hojii misooma qamadiitiin wabii nyaataa mirkaneessuu fi jiruuf jireenya qonnaan bulaa fooyyessuuf darbees oomisha biyya alaatti ergamaa jiru caalaatti milkeessuuf kan gargaaru ta'us Obbo Bariisoon dubbatu. Qamadii bona dandamatee oomisha gahaa kennuu danda'u jechuudha inni kan qorachaa turre. Isa kana baankiin misooma Afrikaa deeggarsa isaatiin guyyaa addaa kan labsaa jiru. Isa kana inni kun waan guddaadha kan hojjetu tokkoffaa teekinooloojiidhaan nu deeggara. Lammaffaa faayinaansii adda addaatiin deeggara. Sadaffaan immoo hubannaan adda addaa sadarkaa adda addaatti uumnu keessatti gahee guddaa waan ta'eef muuxannoowwan jijjiiruu keessatti hojii guddaadha kan inni hojjetu. Haalli teessuma lafa Oromiyaa fi haalli qilleensaa oomisha qamadii mijataa kan ta'ee fi akka biyyaattis harki 70 oomishni qamadii naannoo Oromiyaatti kan oomishamu ta'uu Biiroo Qonnaa Oromiyaatti qindeessaan piroojeektii Obbo Lammaa Boggaalaa dubbataniiru. Qonnaan bultootaafis piroojeektiin kun oomisha gama qamadiin jiru guddisanii jiruuf jireenya isaanii akka fooyyeffataniif carraa guddaa ta'us Obbo Lammaan dubbatu. Haala qilleensaa mijataa qaba, biyyee mijataa qabdi. Qamadin immoo amalamarraa akkuma sila kaasee gammoojjiidhaan gabaddaatti bakka hundaatti biqiluu danda'a, toluu danda'a. Haa ta'u qonnaan bulaan keenya immoo wanna hunda guuttateen qabaatu isarratti beekumsa hin dabalaa fi qonnaan bulaa keenya piroojeektiin kun qabeenya tokko risoorsii teknoolojii tokko hin dhiyeessaa fi teknoolojii itti fayyadamee qabeenya itti fayyadamee immoo qonnaan bulaan keenya oomisha duraan argachaa ture caalaa akka argatu qooda fudhattoonni sagantaa kanarratti hirmaatan gama isaaniitiin piroojeektii kana milkeessuuf qindoominaan hojjetamuu akka qabu akeekaniiru.
Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaati yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma san hin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee